Ashamaa harkafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan qopheeffatanii sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladha baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa kan nagaan na bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba. Har'a ka viidiyoo waa'ee ijaarsa manaatiin wal qabatee mukni bulukeettiin simintoon mismaarri meeqan akka jiru waa'ee kana hunda qabadheen kara keessan dhufee tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni chaanaalaa ayyaantoo salaati faarota kan garatan immoo sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'a jechuun gamanuma laffeerraa kooti. Of keessatti gorsallee wanta baay'ee of keessatti hin qaba viidiyoon kun. Obsaan dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee viidiyoo keessatti jechoota baay'ee gizeen dubbaddu deebi'amee koomentiin yeroo naa barraa'uun arga. Inni kun egaa viidiyoo tokko keessatti illee dubbadheen ture tarii hojiidhaan wal qabatee sirriitti dhaga'uullee ulfaachullee haga isinii danda'ameen viidiyoo dhaggeeffadha. Waa dhimma hootti dhimmamtan jechuu koodha. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a gaafii keessaniidha. Gaafii ijoolleen baay'een hagam nu fixaa keessattuyyuu kara luukii 40, luukii 35, luukii 30 hagam nu fixa warroonni jettanii odoon kara gatii isaatitti seenanii odeeffannoo isinii kennuu qaba. Mana ijaarsi dhaabbataa miti. Mana ijaarsi dhaabbataa miti hoggaan jedhu maali? Ogeessa kana bira hoggaa dhaqxan qalal godhee yookaan xiqqeesseetidha jechuudha. Ogeessi kan isinitti immoo argaa kan jira. Itti ziraadheetis argee keessa darbeetis argee yeroo mana ijaaramu jechuudha. Gatii gurguddaa nama gaafata baay'ee mana jechuun ofii isaatiifuu waan ulfaata waan gatii guddaa nama gaafatudha. Waan xiqqaattii fi akka nu yaadnetti waan nu xumuramuu hin dandeenye. Mana gaafa inni ijaarra innu 100 fixa namni gaafa siin jedhee 150 harkatti qabadha. 50 of eeggannoo keessiifaa ta'u. Baay'ee ulfaata mana ijaarsa. Akka jennus miti akka yaadnus miti gaafa mana ijaaru isiniin jechuun jaaladha. Tokkoffaa ofumaafuu abbaan ijaaru akka sitti ulfaannetti waan hundaasa salphisee sitti hima gaafa sitti himu. Garuu guyyaa tokko yoo hojjete guyyaa lammataa babal'isaa kun hanqate sun hanqate amma kana fidi deemii saffidi kunin hanqate akkasuma jedhamu sitti ol darba. Gaafa sanatti aarii keessa seentaa hookan maatii si ijaarsisu san biratti akka waan amantaa dhabanii taata namoota baay'eedhaan nama baay'ees argeetan jira waan ta'eef jechuudha. Mana ijaarsuu waan xiqqaamtu of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Of eeggannoo biratti immoo waan ani isiniin jechuu barbaadu jiraate taanaan maaliif gaafa galte 100 mana ijaarta hoggaa namni siin jedhe achi taa'ii 200 mana ijaarta. Isatu sii salphata jechuudha. Asitti dhugaan isiniin jedhe galtee qarshii baaftee mana fakkaatu mana jechuun waan xiqqaa miti. Dhugaan isiniin jedha mana fakkaatu ijaaruun baay'ee sitti ulfaata. As teessee jechuudha. Haga feete miiliyoona qabadhuutii kootu biyya ormaa keessa. Asitti mana ijaaruun baay'ee ulfaata. Kasii salphatu achi teessee hojjechaa. Yoo ji'a tokko bar dhabde ji'a lammataatitti abdii qabda humna kee waaqayyoo gaditti humna kee abdatteeti hojjetteetitti dhuftu. Asitti garuu sirraa ba'a malee wanni argamu hin jiru. Akka laayyeetti kubbaayyaa mana keessatti bitachuun baay'ee ulfaata biyya keenyatti. Maaliif kuni waanuma jiruu fi waan dhokataa miti. Waan kana jedhu abdisiif fusisuu osoo ta'in dirqama sodaa tokko malee mana ijaarrachuu qabda. Yeroo baay'ee amma ijoollee keenya maaltu raasaa jira? Biyya keessa namni taa'u maal jedhaa ofii bitatee ijaarrata. Dhugaan isiniin jedha namni amma baadiyyaa keessa ta'ee qotee buraa ta'ee qarqara magaalatitti bootaan bitan kan mana ijaarrachaa hin jirre hin jiru. Ofii garuu waan kana godhachaa ilmoo isaati ijoolleen keessattuu iyyuu jechuudha. Ilmoo isaati mana ijaaraa gaafa obboleettiin gaafa firri gaafa intalli adaadaan intalli eessumatti bilbilte yeroo kana keessa baay'ee ulfaata. Bituun baay'ee ulfaata. Maaliif baay'ee ulfaata? Ni diigama jedhee waan hin taane ijoollee keenya keessatti xaqaxaqaa jirullee baay'ee jira. Ofii jireenya ofii jiraachaa jiru. Ofii ijaarratanii jiraachaa jiru. Ofii hookan hiriyaa alaa qabanii hiriyaan isaanii ijaaraa jirti. Ofii garuu immoo ijoolleen gaafa ittiin mari'attu maakkas goota kan jiraniin hin jiru. Ati eessaa dhufte maal kophaatti? Ati eessaa dhufte kophaatti? Ati eessarraa dhalatte kophaatti kan bichaas ijaraa balleessan. Atis asuma keessaa baate bar. Atis hoo jiraatte ko lafuma abbaa keetti irra jiraatta malee biyya biraa hookaan baqattummaa deemteetii miti kan jiraattu. Nuti shamarran biyya arabaa qofaadha warri miidhamu. Nu shamarran biyya arabaa qofaadha wanti nu ari'atan nutti fakkeessa warroonni biyya keessa jiru dhugaan isiniin jedha. Yoo galle garuu barandaatti kan kufu nuyi jabanaa qabanneetoo barandaa gandaa kan ho'isu nuyi achitti kan nu geenye kan nu geessu foormii uffata keenyatu biyya ormaatii qabnee gallee akkaataa muudii uffataa nu jalaa badu jiraachuun irraa kan ka'e uffanni keenya shaanxaa keessatti kan tortoru
mana dhabuu kirraa kan ka'edha jechuudha baay'inaan shamarran keenya. Dhugaan isiniin jedha. Baay'een keessan dhuftanii dubbistan ni sodaanne akkas taane maaloo nuun jedhu akkas nuun jedhu. Har'a bar waxaa hoggaa jedhe bar qarshii 2,000 gadi 2,200 jedha 2,000 gadi mana kiraan argattu. Jidduu keessatti gaafa sitti bar 5,000 4,000 ati maalinni odoo homaan qabaatini nama tujaara godhaa jirta jechuudha. Deebisiti hojiin ati maal hojjetteeti qarshii sun kan ol deebi'u ati ji'aan maal hojjetteeti qarshiin 4,000 kan gabiisii ta'u gaafa biyya ormaa keessaa galte deemtee bar waan fudhattee galtee osoo itti fayyadami sammuun kee meeshaa qabdee galtee iyyuu bar odoo laalee too hin quufini deemtee barandaa gandaa jalatti buna danfisuu qabda kiraa manaa ta'uuf danda'a laata jechaa achitti kan nama hin geenye kan nama geessu deebitee saakiloojii namaa miidhuu deemti. Mana ormaa keessatti ijoolleen gandaa daanti kan nun geenye saakiloojii keenya kan miiti irratti hanqate jechuudha. Xankaarraa ta'a, jaboo ta'a. Maalan ayyaantuu asallaa mana kaartabilaanii qabuttan jiraachaa jira. Namuma keessattan ijaarradhee jiraachaa jira. Har'a hoggaa ergan gale. Hoggaatti birrii 2,000 odoon kaffalee ana ayyaantuu yoo tanaan illee baranduma sanirra taa'ee buna danfisaa jira. Mana keetitti koo waan manni kee facaasa nyaattee jiraatte oddoo kee keessatti lukkuu horsiifta shunkurtii qofforatta goomman facaafatta maaliif akkanumaan agurii tujaara of hin goonu ka qarshiin qabnee dhufnu ko hin dhumti bar hundeen qabdu waan feete hojjedhu immoo asitti gabiin ati qabduu fi baasin ati baastu wal madaalaan jiru biyya keessatti garuu maaliif mana kee keessatti yoo ta'e wanta baay'een bittaarraa sirraa qannas gaafa kiraa gal deemtu bar waan kasalaan qabsiistu birrii 30 qoraan bitta ishii hidhaa xiqqishuu san birrii 30 bitteeti qoraan ittiin qabsiifatta gaafa oddoo kee keessa ta'e hoo gaafa oddoo kee ta'e muka gatii salphaan bittee oddoo kee keessatti madabbaratta anama fakkeenyaaf ganni hoggaa seenuu ga'u qoraan muka nam mursiifadhe bitee mursiifadhe oddoo kooti namna siqnaan jedhu jiru namna achi siqnaan jedhu jiru waanan bobeeffadhu jechuudha waanan kasala kootiin qabsiifadhu jechuudha. Caccabsee mummuree caccabsee oddoo koo keessatti tuulladhee hagaarraa birraadha itti fayyadamaa jira. Tariitii maabiraatiin na biratti baay'ee nan qaba istoofii maawwan eeleen hin binne malee jechuudha. Hin harkisu namarraa hin fidee too xalafadhee ibsachaa jira waan ta'eef jechuudha. Of fakkaadheen jiraachaa jira maaltu natti hir'ate. Galata waaqayyo nan jiraadha akkuma nama kamuu borus immooyyuu inni magaaladhaa fi ibsaan mataatti galee hoo waaqayyo muriina dheeressa boru arguun danda'a isa sanillee hoonarra jiraadha. Garuu immoo kanarraa kanatti gammadeen jiraachaa jira jireenya koo kanatti. Maaliif gadoggaan bee goomman oddoo koo keessa hin kutaa, qaaraa oddoo koo keessa hin kutaa, killee lukkuu oddoo koo keessatti naa buustii mana koo keessatti jechuudha. Gadoggaan bee oddoo kootitti nan gammada. Yoon ol deebi'e mana kootitti nan gammada. Waan hojjetamuu qabu akka dubartii kamitittu iyyuu hojjedhee koshnatti hin jedhu. Ati maa bakka kana waa afte kan naan jedhu jiru mana kiraa keessaa miti. Mana kootidha uffatallee afee bakka naa tola jedhellee waa sirreeffadhee gaafa akkoo mana namaa deemtu ati mana takkittii san kireessitee teessa. Qarshii guddaa kanatti kafalte. Oddoo keessatti miti lukkuu miti qoraan karra keessatti gaafa falattu asitti qoraan falaxamee barsiin jedhama. Kana hunda dadhabdee kana hunda cuunfattee galteetu jechuudha. Sodaannee akkatti birrii cobbonni as keessa godhannee gallee ishiin ikkoo ji'a 2 ji'a 3 nuuf teechistu. Dhiifa manaa godha waan biraa keessan seenee akkaataa ijoolleen keenya sodaa fi isin jalaa badan nuun jedhan akkana nuun jedhan jennee ofii keenya nama tajaajilaa jirru fan dubbachaa jira. Haga yoomii achitti garbummaa taane asitti illee dhufnee namni nu ajajan. Yookaan ikkoo hireen nu qabnu gaafa homaa harkaa dhabnu yookaan biyya arabaa san deeboo kan asitti qaxaramnee hojjechuudha. Baruma dhufaa darbaa nuyi bakka konfidensii mataa keenya argannee maan jiraanne kan jedhuufan kana dubbachuudhaaf deeme rikaardii yookaan viidiyoon akkasinitti hin dheeranne kana gatiititti gaafan deeme warroonni mana ijaarra jettanii gugguutii qabdan galatoomani isiniin jedha gamanumaanii egaa ka qorqorroon amma kan Adaamaa qorqorroo kan jedhamu qorqorroon manaan rukutamuudhaaf beekamaa ta'e qorqorroon bareedaa ta'e kan hin dhifne birrii 800 fi birrii 50 jechuudha. Luukii takkittiin
ka luukii 30 40 50 asii ga'oo ijaarte kana herreegdee argachuu hin dandeesse jechuudha. Mismaarri birrii 120 kanaan jira amma yeroo kana. Simintoon 1170 jira. Gatiin simintoo jechuudha. Gatiin simintoo baay'izawwee har'a gadi bu'ee waggaatti borol ka'edha. Gatiin simintoo dhaabbataa mitis rakkateef hin beeku. Ergan gaafa dhufee jechuudha. Gaafa 1100 gaafa ta'edhaan barii gaafa ati bituu dhabtu 7 wajjin ta'a. Asuma warra mana isin ijaarsisuufillee kana hubadhaa fi waa'ee simintoo gubbaarratti. Waa'ee bulukeetti gaafan deebi'ee warroonni bulukeetti na jaalaa jirtanii 23 jira amma yeroo kanatti jechuudha bulukeetti murteessaadha garuu kan 22 illee hin jira. Yeroo baay'ee bulukeetti gaafa laaltan daalachummaa isaa cabsitanii salphaatti waggaa cabee baay'ee ashawaan kan itti baay'ateedha jechuudha. Isa san biratti warri bituqa. Of eeggannoo godhuu qabaa isin jechuu jaaladhaanis as erguman galee hojjisiisuma irraa kanan ka'een bare jechuudha. Isallee alaala hoo dhaabbatte waan bartu gaafa keessa seente waa barta malee kanan isin jechuu jaaladha. Waa'ee manaati irratti feerroon 900 jira. 1100 jira akkaataa feerrootiin jechuudha. Feerrooni warroonni feerroodhaan ijaarra jettanillee isin jechuun jaaladha. Kanarratti wanta biraa wanti na gaafattanii jira hidheetoo yaaduu kan fidha kannaan jettaniif baay'ee irratti haasa'ee jira. Viidiyoo kana haga dhumaa hoggaa dhaggeeffattan irraa barattan jedheen abdii qaba. Gatiin meeshaalee kana fakkaata kan ijaarsaa yeroo kana keessan isin jechuu jaaladha. Warroonni ijaarrachaa jirtan rabbiin isin gargaaru ijaarsa bicha osoo hin ta'in galtanii akka itti jiraattanis Waaqayyo isin taasisu isin jechuun jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naataa haga